akka seentanitti walii sheer godhaadhaa walii dabarsaa irra waa lamarraa dubbannaa takka dubbiin khalee eegalee dhaabee itti deebi'eetiin xiqqoorraa dubbadhaa lamada lola Guji keessatti adda bilisummaa Oromoodhaatii fi waraana mootummaa iddutti tahee salphina dhumaatii waraana mootummaarra geeyse ilaalchisee maatii namakka waraana mootummaa tahee bakka san dhaqee akka malee madaawee amma manaafamaa jiru maatii isaa dubbiseen isinii dhiyeessaa as gubbatti walii sheer godhaadhaa walii dabarsaa direct Adaamarraayee mucaan Gujitti dhawame Adaamaa manaafamaa jira security isaatiif maqaa isaa kaasuun barbaadu arra maatii isaa keessaa nam tokkoon dubbisaa inni mucaan waan akka malee dhawamee jiruuf akka malee madaa'ee jiruuf ammaaf live haasawuu hin danda'u gaafa inni haasawuu danda'e garuu yoo wayyaawee yoo du'u baate nama kana isiniif hin dhiyeessuudhaaf ta'a yoo wayyaa rabbi haa fayyisu waraana abaawootiin dhawamee bakka sadii dhawamee akka malee madaa'ee manaafamaa jira akkamitti balaan tun irra geessee Guji keessatti lola akkamtu ta'e lolli guyyaa iidaatii fi guyyaa iidatti aanute which is yesterday actually iidi dhengad guyyaa iidaa lola hamaadhaa ta'e lolli kun akkamitti godhamee guyyaa iidatti aanu maaltu ta'e nammeeqaa booji'amee nammeeqaa du'ee nammeeqaa madaawee maatii warra namni irraa dhawamerraa nam tokko isiniif dhiyeessa keessumatti hangasuu walii sheer godhaa wayyaawaadhaa nama 607 gahaa odeessa kana waraabbii akka waraabatti isiniif dhiyeessa kana biraatiin dubbii maammaxamiin irraan deebi'a dubbii maammaxamiin namni poolisa itti ergee qabsiise qubni itti laatamaadhaa jira poolisoota dhaqee isa qabee manaa fuudhe isa qabee qubni itti laatamaadhaa jira ragaadhaa wajjin as ba'uudhaaf jiraata waan kana bulchinsi Harargee baa dhibbatti akka harka keessaa qabu himaadhaa jira kanaas irra deebiitiin isiniif ibsuudhaaf ta'a qabxii lameen fafardii kanaan dubbachuu barbaadaa walii sheer godhaa xiqqoo wayyaawaadhaa ol hiiqaadhaa an nama hedduu kasiin barbaadu nama seriously oduu odeessa fardii dhageeffachuu barbaadu nama waawachuu barbaadu hangi xiqqaan akka gaaritti gaadha kanaafuu walii sheer godhaadhaa walii daddabarsaadhaa waliin gahaadhaa yaada keetiin fufaa jechuudha akkam shaawala sabantanii شوالي سوونتني أنا سوونن كورره سلاس ورش مرني نتسومني أنا تنجرا إسا فيلماتن كمان فيلمان ثاني سومن وقف ورش مرني أنا دولت مانتنا من النجرنو ومتدودا لا جرو متدودا أكون مدور لايفين أركني متدودا أكون مدور ورش مرني إسن أن سومنان كوا أن برنا شوالنين سومنانين ديسا فيلماتن كبدن إسن سومنو ربي ونقول جان كنا خايف إسني في قدان إسني في كاي نو في متي نوتي يو إسان غرغار تني سارج سومنتن أكنا ما أمتا سومنت لكاوم تنين ونجي ربين سبحانه وتعالى يو إسن غرغار akka warra amata soomani lakkaawamtanii haawwan keessan gargaaraa wajjin soomana akka hamileen isaanii gartee bira nyaatanii akka hamileen hin cabne gargaaraadha isinilleen sawabni keessan amat tokkoon gubbaa isinii haanuun je garuu isin warra shamarranii dirqama soomanuun keessan dirqama Kamaal Haaji ati guyyaa lammaffaadha hayyee wali sheer godhaa waliin gaa odeessaan qabu warra maseentan irraa si deebi'aa waraana mootummaadhaa kan Guji keessa dhaqee kaampii qubatee balaan hamtuun irra geessee dhukaasni hamaan waraana aabaa'oodhaa nama xiqqaadhaan irratti banamee
ajajoonni waraanaa booji'amanii namoonni hedduun madaawan warra madaawee mana haakimaa jiru keessaa maatii nama kanaatiin nam tokko dubbisee isiniif hin dhiheessa nam tokko jinaase mucaan kun Adamaa mana wal'aansaa jira wal'aanamaadha bakka sadii dhawme akka malee dhawme riifar godhanii jirummaan mootummaadha Adamaadha wal'aanamaadha jira maatii isaa keessaa nam tokko arkadhee dubbisee jechuudha karaa biraatiin haasawaan kalee eegale dubbii Maammed Amiin obboleessa keenya kanii ajjeesanii warri oppidiyoodha reeffa isaa waraabessaaf darban namoota isatti ergee qabsiise qubnitti laatamaadhaa jira jechuun afaan oromoodhaatiin beekamee jira jechuudha namni itti ergee qabsiise beekamee jira poolisiin dhayxee isa qabde beekamtee jirti so waa lameen kanarraa wajjiin mareennaa jechuudha information odeessa waliif kenninaa jechuudha update wal goonaa jechuudha hin dogoggorin shawalli hundaafi ambar hundaafi mitiin jenne dirqamni nurra kaame adda adda dirqamni shamarran gubbaa kaame isaa irratti fardiidha isaan option dhiisuudhaan qaban yoo dhiisan duraan furee jira nuti duraan hin furre duraan guutuu soomannee nuti wanni rabbiinu sawaba isaa ol kaasee akka nama amata soomaneeti nun jeef haawwan keessan gargaaraadhaaf shamarran keessan gargaaraadhaaf wajjin soomanaa isinleen soomni guddaadhaa isinii deemaa jarri kun dirqama qabaa dhiisuun dandanii akka keessanitti kanaafuu isaan kana cinaa dhaabbadhaa gargaaraa waan jiruuf sagalee dubbiin hin jedhe alright sagalee irraa hin eegala Guji keessatti guyyaa iidaa wanni ta'e guyyaa iida soomanaa guyyaa meeqa dura guyyaa lama dura wanni ta'e waraana mootummaadhaa ka'aabaa'oo barbaadaatii qaqqabaa dhawaa fidaa jee Abiy gubbarraa achitti erge dhaqaniiti mooraa qubatan ummanni Gujii kun ummata ajaa'ibaati hogguun dhaga ummachirraa odeeffadhee ganda Gujirraa ummata ajaa'ibaati waraana mootummaadhaa kana ni simatan re'ee erganii fi horii erganii fi qaladhaa nyaadhaa jedhaniiti waraana mootummaadhaa kana simatanii jechuudha maali odeessi alaa dhagaa turre kanaa miti ummata gaggaarii waraana mootummaadhaa simatee re'ee nuu fidee nuu qalee horii nuu qalee nu simatu kana ajaa'ibaa nuti duraan ummata hunda aabaa'oodha seenee jedhaniiti if dagatanii faca'anii waraanni mootummaadhaa qawwechi kaanii ta'an warri Gujiidhaa maal godhan beeytanii waraanni zoonii kibbaatii fi hawaasni maal godhan akka waan qophii takka qopheessan odeessamma akkaan dhageetti isimaa jira boodarra audioodhaan gubbaa siikaa audio gubbaa siikaa maal godhanii waraana mootummaadhaa ka qubate kana amma gaa nyaachisanii obaasanii tola oolanii fi ummanni kun gaggaariidhaa nuu qaleen nu nyaachisee maali ummanni kanaa jee waraanni mootummaadhaa if dagatee taa'u jira jechuudha aruuzaa qophaa'e jechuudha aruuzaa qophaa'e dhiichisaadhaa akka aadaa Gujitti dhiichisaadhaa aruuzni kun kaampii waraanaa tana biraan bahuudha qaba asiin dabruu qaba jechuudha aruuzni qophaa'e kun aruuza gaa dhiichisaadhaa akka aadaa Gujitti taphachaadhaa kaampii waraanaa tana biraan bahee dabruudha qaba kana kaan dhufee jechuudha aruuzni waraanni ka'eeti ajaa'ibee waraanni mootummaadhaa kun bargowwaadha ajaa'ibeeti ka'ee ilaalu jira jechuudha aruuza kana akkatti taphatanii fi kan ol ba'ee ilaalu jira waraana bilisummaa Oromoodhaa woboo nama xiqqaadhaatu uffatee akkas godhaadhaa ture jechuudha aruustittiinis woboodha aruustichinis woboodha warri dhiichisuus hundinuu shamarran jalaa qabanis hundinuu woboodha mee dhageeffadha ajaa'iba waan mootummaa Abiy mudachaadhaa jiru waan isaan hin beeyin waan waraana Itoophiyaadhaa mudachaa jiru mee ajaa'iba hundi isaanii woboodha jarre ka fuudhees ta heerumtees ka akka manguddoo dura deemuus ka gaabii uffatee duubarraa utaaluus hundinuu woboodha kilaash as jalaa qaban dhufaniituma
dhiichisaadha arustichaa fi arustitti faarsaadha mooraa waraana kaampii amma qubata kana seenan jechuudha. Seenan keessaahi hugguu mooraa keesseen gaabii firraatti darbaniituma khilaash fi luqaafatanii lolli keessaa eegale jechuudha. Lolli keessaa eegale kun waraanni mootummaa kaampii san 100 dhaqee qubate osoo tokkon hafin daaraa ta'eeti kaan booji'anii kaan daaraa godhanii kaan fixanii waraanni hangi xiqqaan seeni kun biraa deemee jechuudha. Mucaan ammaan tana ammaatii isaa dubbise kuni mucaan ammaatii isaa wajjin haasa'e kuni bakka 3 dhawameeti tusii jalatti akka nama du'etti riphisee ciisee actually akka nama du'ee ta'e boodarrachi irraa shorroqaadha. Waraanni mootummaadha kan dirmachuu kabiraa dhufe eega kun dhume booda dhukaasa as jira dhagee kan dirmachuu kaatti dhufe mucaa kana fuudhanii mana himatti rifar godhanii jechuudha. Hagammaan tanaa lubbuun keessaan baane keessirti rabbi haa fayyisu gaafa fayye dhiyeessuudhaaf hin ta'a beellama naa seenanii jiran maatiin isaa. Guyyaa iidaa akkana ta'eeti guyyaa iidatti aanummaasii waraanni dirmachuu dhufe kuni asuma qubate. Waraanni dirmachuu dhufe kun bakkuma waraanni kalee itti dhume 100 itti booji'aman. By the way ajajaan waraana guyyaa duraa sanii nama 24 wajjin jiraansaa fuudhamee kutee jechuudha. Jinnii fuuteefu ajajaa waraanaa woboodhaa ka fuudheefu fuudhanii kutan. Lubbuu jijjirtuu ajajaa guddaadhaa wajjin fuudhanii dabranii jiran. Guyyaa iidatti aanu waraanni kun dhufee gaamma as qubatee sakatta'ee naannoo kana woboo jirtuu fi waan jiraa sakatta'ee ummata siviilii waa takka quban qabne. Kalee aruuza gootaniiti aruuza keessaa ummatumaan suwaa woboodhaa miti. Isumaan nu jedhanii ummata caccafaqanii ummata hiidhanii as qubatan. Borummaa the same time guyyaa iidatti aanu the same time waraanni woboon dhugaadhaa takka wobotti uffattee jirtu takka wobotti khilaashi ol baaftee walaq gootu guyyaa lamadaa kana dhuftee jechuudha. Kalee aruuzaa seene. Guyyaa borummaadhaa garuu waraana dhugaatutti dhufe waraana woboo saanjaan khilaash gubbaadhaa akkatti walaq jiru ta'idhannoon irraa shakam jettu gamaa gamanaan dachii bahammoo waraanni kun sakatta'ee jira. Naannoo kan sakatta'aniiti qubatan qoratanii guyyaa duraa akkas godhee guyyaa lamadaa waraanni dachii keessaa ol mayru samiidhaa itti garroobu bakka sadii itti dhufe waraana dirmachuu dhufe heddumminaan bakka kana qubate ammaas akkasuma buqqaasanii mooraa isaan qottana dachii samii gagargalchan dakkaa godhan jechuudha. Baazuqaadhaan miti. Madaafanii miti khilaashumaan dakkaa godhanii madoodhaa fi reefa qofatti fixanii jechuudha. Ragaa kana isin eessu deema dura sagalee kana isiniif waraaba isin dhageessisa. Okay dhageeffadhaa idaanuu maayikiin as jira. Alright. Ayyeefaatu bakkami? Fayyaadha maali jirta? Fayyaadha. Mirkaana? Ani alhamdulillah fayyaddirra mirkaana. Gurbaa ta'ee bootaatu bitu waraana keessa seenee karaa kibbaa kana Gujii dhaqee achitti dhawamee galee jechuudha geenye. Sanii guyyaa dhawamee jira guyyaa 3 dura dhawameeti. Guyyaa 3 dura dhawameeti dhufee adaamaa kanatti nuti agarree gara hospitaala biraa jira. Kanaafuu hedduu dhawamee jira namni fayyadachitti wal fixu jira. Oromoo akkasuu jiranii. By the way namni kun isin maal edwita honestly nama Oromoodhaati wanni isin yaadaadhaa jirtu kan achi dhaqanii dhawniis Oromoodha. Kan asii dhawni leenjisanii itti geessaniis Oromoodha. Oromoodhaatu miidhamaadhaa jira. Kan hundattuu achiitti dhawus Oromoodha. Kan asiitti gadhawus Oromoodha. Mucaa kana duraan gaafa waraanummaadhaaf filanii fuudhan gandarraa. Gaafa mucaan kun nama naannoo ganda Joowar kana. Gaafa filanii fuudhan mucaan kun qeyroo ture.
كوتا تشاين اسم جيسنا كورت كوماندو اسم برسيفنا جنيتي يولي تنسواني فوداني لينجسني جيسني يجور اسين أما ون اسي كوتشاد أجرا مال أكملت أوروموتك أول أويتي أورومو جيفتي خاتشيس دوس كينيا أورومو دا كان سيتجيسنيس أورومو دا ماليف أورومو والفت موتوما إنيو إيسي سورا في أورومو والفت على أجرتي وانجو تم سيت دقا مال لقي فدا فرافو هدو سلا الراس قصة نيرو يانا نبي خيجا فاكرا هدو بيانتي بكسا تيسي واللالو قبلي موتوما كل هدو جباتي جرا هدو ردوغي جرا بكسا تيبا نبي برالي لبا كدو بقنا قويا إيدا لبا دا إيدا درالي دوغي جرا هدو نبي خيجا تيسي بكسا تيسي جرا mucaan dhoomi kun waraana mootummaadhaatti ta'e dhaqe waraana gaarii jiru. Lakki waraana mootummaati. Waraana mootummaati. Waraana mootummaati fi chitti biqaan bitti dhufanii waraana mootummaati. Waraana mootummaati chitti waraana mootummaati. Nama hangamiin dhayne jaa nama hangamiin biraa dhufe. Isa guyyaa sanii nama lamaatu biraatee guyyaa san dura ammoo nama diidam irraa isaan biraa gatan. Isaan biraa gatanii? Akkasitti kaloo hallee jira. Inni kamitti lubbuun booda hin ta'e? Inni kamitti lubbuun ba'e? Inni lubbuudhaan gaa duraa shorroqeetu bakka inni taa'utti dhufanii dhawanii. Akkasitti duraa shorroqeetti duraa lubbuudhaan ba'ee jeeti akkasitti roofise. Hogguu duratti dhufanii qawweetti banan akkamitti dhufan jaa? Kitti dhufan jee hizbii wajjin walitti makabaneeti nama waa furdaa kan dhufee nolee hizbii wajjin waliin makabaneeti harkattu baa dhufanii. Sidii roobbanne kun maaliif akkana dhufee hizbiin irratti maaliif akka jabaatee dhufe. Dhufee jaane. Akkasitti. Bakka kana laal adda ishii baasa. Hizbiidhaa wajjin dhufee gujan siviilii huccuu siviilii hahataniiti guutti dhufan arra uummanni maal ta'ee reefuun tana. Re'eenu ergeeti qaladhaanuun jee reefu horinuu qalanii ammaas nutti adeemu jedhanii arra uummanni gaaromina keessa samaaluma tahee uummanni kun numa gaggaariidha gaaromina keessa uummanni maal tahee reefu nu nyaachisanii ammaas nu laaluudhaaf gammachuu teenya akkatti huccuu aadaa haatanii babbareedanii nutti as deemaadhaa jiranii maaliif fasaruun qaba waan isin jette jalaa himuudhaan qaba waan isin jechuu barbaadde jalaa himuudhaan qaba huccuu aadaa haatanii bobboonanii arraa ammaa simannaa teenyaaf nutti as deemu jiranii uummanummaan akka gaariidhaa maaliidha wanni isaan jedhan amma mucaan waan konfiis ta'eef woboon namuma afuriitu kaampii guutuu facaasee jedhini namuma afuriin dhuftee woboon kaampii guutuu diidee kaan fixxee kaan boojitee kuttee jedha maaliif namni hugguu waraana keessa seene akka waan gartee manaama keessa yoo namni miiltarii ni beeka namni miiltarii ta'e ni beeka namni dhukaa seene akka waan manaama garte rabbiin si garsiise fidee qawweessi gubbaadhaa dhadhadhara jettuna manaama si fakkaatti nama kana lakkaa'uudhaaf yeroon qabdu lakkaa'uudhaaf waraana meeqaa nu dha'ee namni waraana hanganaa dhufee dha'ee hanganaatu maal jechuun ni kijiba yaadumaan ja'a malee hugguu lola keessa jirtu waraana si dha'u lakkaa'uudhaaf yeroon qabdu no namni lola jiru gamaa gamanaa lola jiru waraana si dha'u jiru eessaan lakkoo itti firaa dha'u jirta akkami lakkaa'u dandeessa Tigere, lagi fada. Matu hai saat ini isani tak tahu jero. Depannya kata tiba kau tak tahu jero ni tiga nak. Amma namni kun mana hakimaa jira moo wallaanimee bee maatii biriira? Mana hakimaa jira? Mana hakimaa jira maanta mana hakimaa jira. Isaanii tu rifaru golee warra mootummaa tu rifaru golee. Mana hakimaa jira. Duuba isin ammaan kana duuba isin Adama jira? Duuba isin amma duuba isin akka maatii mucaa kanatti mucaan kun akka waraanatti deebi'ee maasii lama daloluu barbaaddan moo akka cirraa barbaaddan? Latti kulli itti kaa'ullee barbaaddu lubbuu baasaa eega baate kanaafuu nuti wanni dura akka mootummaan kun jijjiirama fidee jira kanarratti ingilis qabsaa'ee seene malee silaa akka sana mootummaan kun ta'uu namni beeku bakkuma sanitti dhiyaatu beekte akka isarraa odeeffannoo fudhadhatti amma sana barbaadu macaan itti deebi'u
waan itti barbaadudha bira jiru. Fayyaade faatu gurbaa bootaatu sirbiin siyaa fayyisu. Yoo dandabili qarqara waraana mootummaadhaa kan baane waraanni mootummaadhaa ammaan tana mootummaa eedee sirnaan lolchiiftuun qabdu ijoollee Oromoodhaatiin okkoteetti kanaati gamaa gamanaa waliin fixaadhaa jiranii. Oromoo wal dhoytee injifannoo harkattuun qabdu. Mootummaa sirna nafxanyaadhaa deebilee Oromoo irra haa'uudhaaf Oromoo loluun qabduuti. Fayyaade yoon yaada biraa barbaadisiisin dawala. Sooma bakki biroo gamoo dambaa kaampii isaanii jiru waliin kaampii isaanii jiru takko dandeenye. Kaampii bakki itti dhooman Guji keessaa mee? Guji keessa kaampii bakki itti dhufanii dhawan. Waraanuma mootummaadhaa kaampii taa'uu waraana mootummaa kaampii taa'uu huccuu siviiliidhaa kaa'atanii sobanii itti dhufan jechuudha. Akka aruusaa fakkeessan akka cinaa fakkeessan. Isu waan jiri karuusaa fakkeessanii isu waan dhufe itti ta'e. Akkasitti saarmata ta'u jiru isaanii birraa kuma qabne bakkumatti harkatanii bakkumatti dhawan. Waraanni mootummaa sana. Amma deemanii gara guyyaa lammataa ishee akkasuma dhufaniiti ajaja isaanii illee biraa fuudhanii deemanii akkasitti kana hundaa godhu jira guyyaa lakkaanis akkasuma. Boojini. Akkanii odeeffannoo. Dhufanii illee ni booji'a. Dalagaa lammataa dhufanii. Waraanaa baatu booji'a jechuudha. Akkasitti fuudhanii isaan deemanii. Waraanaa baatu booji'a dhufan. Waraantu ajaja booji'a jechuudha. Ajaja waraanaa biyya. Fayyaataadha isin duru ulfaadhaadha. Nagaan naa tura. Fayyaataadha. Kuni odeessa waa'ee tarkaanfii woboon fudhatteetti warra dawaltanitti hin dabalinaa. Akkaan waan tu barbaadan uummata badawa maana dawaltan. You see I'm on live. Maana dawaltan. Boodana idini. Nama kan jiran leetu nama kan jiran koo dhagawa. Habtaamu lubbuudhaa maana dawalta. You call me 2 times and you are watching. Hin dawalin natti. Sirriidhaa miti. Dhageessan waa'ee tarkaanfii kibbatti fudhatamtee kana wanni hin dheesseefii jira. Waan hin dheesseef. Rakkina waraanni abii keessa galee jiru waraanni abii waraana hamileedhaan lolu akkan taane waraana dirqamaan kijibaan geessanii qawwee duratti gannaqan waraana yoo dhukaasni dhugaatti baname harka ol qabee baqatu waraana kaayyoo loluuf hin qabne ta'uu isin garsiisuudhaaf woboodhaa wajjin wal dura dhaabbachuu hin danda'u. Waraanni kaayyoodhaaf loluu fi waraanni kaayyoo hin qabne wajjin loluu hin danda'u. Wama kana isin garsiisuudhaaf. Waraanni kaayyoo qabu ka kaayyoo loluu fi waraanni kaayyoo hin qabne wal adda. Mootummaan abii mootummaa feekii, mootummaa kijibaa, mootummaa ololaan jaaramte, mootummaa humna isii eegduu hin qabne, mootummaa waraana loluuf hin qabne, waraanni abii waraana dargiidhaan gahu. Milishaan dargiidhaa innaa tagarwee moot jeeti waa'ee Itoophiyaa kana bidura qabee hamilee ifi godhee saniin lola. Waraanni abii garuu waan hamileedhaan ifi godhuun qabu. Innaa tagarii nyaadhamte hin jirtu. Sabboonummaan biyyaa sun baddee jirti. Waraana kana itti kijibee fuudhe akka micoon jettutti itti kijibee fuudhe. Chaayinaa geessine isin barsiifnaa, Kooriyaa isin geessine, kumaandoo isin barsiifnaa, koottaa jee sobee itti kijibee fuudhee baatii 3-4 leenjii aaree ispoortii gooyisee dhaqee ibidda duratti gannaqaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa kagaara keessatti hidda mukaa nyaatee dhagaa boraafatee galuu bare. Waraana qaamni isaa rakkoodhaa wajjin wal bare. Waraana beela'uus obsuu beeku. Waraana dhaawamuus ifidhee if wal'aanuu beeku wajjin dhaqanii dura gannaqan. Kun maal godha? Waraanni woboodhaa dhiiga diinaa hogguu arke daranuu machaawee itti deema. Dhiiga diinaa hogguu arke daranuu machaawee onnata. Waraanni mootummaadhaa hogguu dhiiga arke baarageeti yaa rabbi eessaaniif kaa dachiin seena moosamiin seena.